dhugaa Ofi waan sanii dhugaa jedhe wanni isiin hin qaraan hin jiru inshallah. Osoo coominni osoo coominni diingata. Coominni diingata. Osoo kwaasii dargaggeeffadhaa dhufaate osoo kwaasii waliin taphataa jiranillee osoo diingata waa taate obboleettiin teenne osoo sagalee wayiyyuu baafte. Akkana na godhee osoo inni kwaasii waliin taphataa jiru sagalee dhuufee fa'aa jetti as dhuftee yoo barbaade obboleettiin teenne. والله تاني ما ورب الكعبة كل وانا أبيتشي ده ولا ربي سريتي نبيه ورب الكعبة أنا بعدين Taada ija kanaan bar heerumuun ulfaata zeddooyyee bar namichi bar naan jedhe osoo waan fedhe dubartiin maal osoo wanna jetteeti fatihaadhaa fi zeddoo aninoo. Yerri koo ijoollee dhiiraa kun jaallatu baraan koo imaamsa sana sodaatu beektaa nani man beekani beektaa mistila qabuu hin danda'u. Oza heerumi bakka oza laal. Anama dhageeffadhu dhiirota keessaa dhiironni aan akkaan jaaladhu dhiirota kan beektaa ijoollee dhiiraa kenna warroota amantii musliimaa keessa jiran kan shamarran ijoollee amantii kiristaanaa irraa gara amantii musliimaa dhufan fuudhan kanneen argite hedduun jaaladhaan hedduun dinqisiifadhaan ijoollee kenna kanneen because maal inni homa fedheeyyuu haa taatu. Haa isaanumaafuu dhuftee amantii musliimaatiif galtu. Haa jaalattee tumaanuu dhuftee amantii tanatti galtu. Gadhaabanii jabeessanii ni bira jechuudha. Irra cichanii akka isiin cichitee diini tanas baratu taasisan jechuudha. Eegdee oduu isaan dhiira akkana taateeti. Laal diinis barachuus gadhaabbattee bultee ijaarachuu irrattis hin ulfaata jechuudha. Siigalee hedduun dinqisiifadhaan. Dhiirota keenya warroota amantii musliimaa keessa jiran kan shamarran amantii kiristaanaa irraa dhufte fuudhanii isaan gadhaaban sanniin jechuudha. Hedduun dinqisiifadha. Osoo isaan nama wannoo tokko jajallee viidiyoo achi garagaliif as garagalii taateeti qaata baddi. Siif gala tokkoffaa amantiin teennas xuroofte achi dhattee akkas taate jedhama. Lammaffaa ammoo isiin sammuun isiin burjaajofti. Siif galee hedduun dinqisiifadhaan. Kanaaf amma dubartii maraattuu takka namni maraattuudha jedhee quba akkana itti akeeku takka dhiirri gaddisii dhaabde dhiira jabduudha jechuudha. Dhiira obsa qabdu. Kanaaf amma zedduu tana icciitiin dhoffattu maaliin dhoffattu dhantana tiiktookii irraa balleessitee qab goote wayya ismukoo qab goote mudhii isiirra dhaabbattee gadi qabuu qabda. Yeroo tokko guruppii wayii keessa turre beektaa laayivii tiiktokiidhaan iimoodhaa keessa turre iimoon akkana laayivii qaba jechuudha namni kamuu seeneetiin akka barbaadetti bashannana iimoo ganda sanillee dhaqxee arfaate osoo tiiktokiin dhufin hin dura achi keessatti turre bar achi keessa namni nan beenne hin jiru an irracaan ijoollee warraachin na beekan iyyuu achittillee shaadama qabsiiftaa achittillee shaadama qabsiiftaati. Akkuma si TikTok kan irraa wanna yeroo kan achirratti achittillee akkasuma yoo diqqaate waggaa 6 dura na fakkaate. Amma maal godhati bakka mucaa wayitiitu jira ijoollee baaleetinni. Shamarran namni maraattu durriyyee maal jedhu tana. Hin fuudha TikTok kan imoo kanarraa janajjanee dhab ol hin deebitu inni fuudhe hundi. Ta inni godhee gabbuuse hundi miidiyaa irratti ol hin deebitu. Miidiyaa maal sila akkam gootaa jennaaniin. Gaafuma duraan hin qabutti jabeessa jedhee qaba. Ni fuudha ol hin deebitu gara miidiyaa. Dubartii meeqa hunda bara. Angaruu miidiyaa guddicha san irraa gara keessaa deemtee deebi'uu didde. Waan keeniif qofa deebi'uu didde natti hin fakkaatu. Dhiira jechuun shamarran jalloo kan fuudhee jalloo fi akkasuma kan waa himtu akka goote jechuudha. Jalloo mitiin beeku. Rabbii jedhi zeddoo bakka garteetti hin tarsa'in waan akkaataatti tarsa'antu jira. Kanaaf amma zeddoo tana fi filadhee barsii wanni zeddoo tana fuudhisin jedhaa jiruuf tokkoffaan isaanii fi bar. Narkaa babbaa bar jaalladheetii miti wallaahi billaahi osuma naasa'uun barbaadin narkaa baabar wallaahi billaahi. Abdii baga nagaan dhufte.
Abdii anaa dhufu. حبيبي السلام عليكم. Inshallah maal Waalaikum fuulatee salam soorata itti warahmatullahi tabbaqqeessitan wabarakatuh. naalta inshallah. Eega dhufte nagaa jedhi. Salaam alaikum nuuf jedhe. Jaartii Taawwalaa wali fi qabte. taawwalaa fi talamuutuun garaagarummaa qabdi harki godhee digiddiidhaan tammitti obboleessi kee. Ooza gara kiyya asaanii jimmaa wallagga wali qabnee tumna. Okay. Taate nu sikkoofmantu. Nuti jimmaa wallagga wali qabnee tumna ollaa tokko walitti haa obsani. Loqonni isaaniillee wal fakkaata isaan. No wallagga xiqqoo ما تقرأني أزونه ورمي فازونه ati moo أنك كذا جرو مثلا أنك مرة كذا جرو تلو جريت هذا جلو ormi faa yoo fedhe rabbi jedhiiti ormi fuma haasayi rabbumaa jedhi ormi fuma haasayi yana sin jedhu ormi faa ormi faa yoo hin finne ትግረኛ ትዛርባለህ? أتسرات كبر واي ዘራት ገበር kanuma beekaa Salaam itti ni- dubbadhu salaam ni- dabaliita biraan fidu itti Salaam dubbadhu ni- sin jedhe تايكم كا konkaa maal jedhe Ama naaf jiraatu turu. ودمني si raggaxaa jira bar maal funyaan qabattee teet نو غدان جرو oosaa kenna tiktookii kanarratti tiktookii kanarra muudannoo si baay'atte rabbi si laaffisu malee على بعض فيديو تو كجد में थे गेमिंग का बगा बस डमत obboleessa kiyya waan kira mana ji'a takka as kenni maal haadha ani choomin Orompaan tiktookii gootanii maal inni haadhi faati akkanaan iyyituuf namni beeksisa bar viidiyoodhaan hojjeta hin hojjedhu. ማስታወቂያadhaa ሚማ ማስታወቂያ इलाजी तो कुछ के नजिया तो कोकोत Muka nyaata. तो गाल भी सदी थाने गल्ला इसी को लाती हूँ इंगटी ani bar choomina tigriffaa haasa'u tokko Eh, guys! nabira jira Inaante wanta qaburtamaan ispeechaalenjii banaame hayi maal sile warri mana kiyyaa kun sa'aan 12 tarraan aloo jala rafumaa dhufan ispeechaalenjii banaa gaaddisee to from Kuwait way ijoollee bar difratiin keessan bar difratii ajaa'ibaa kanaa bar ispeechaalenjii banaa siifan anaa dhufu lubbu yaa gaaddisee kiyya ati bante yoo waa keessatti darbaa dhabde malee अफुर्तम अवर Oza. way उम्मन्नी मिसकोमे ada baade dubila ka duri mini ummanni miskome rabar ummanni bare wanunt Ah, maal jette zeddoo siyaade baru wallahi sabab anchi dinu je asete jiti siyade yetti minti matlale bilaasha walitti nu aansanii nu garafanii ummanni kunniin zakki muaz Gaddooti jirtani ko guys to asete siyade je na yaade. Mas jalata adabar 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 waan biyya keessa adabar adabar abdii Nuti kaayyoon keenya jimmaa wallaggaan bakka takka qaxxa'uudha. inni kun kaayyo keessan ummata diiguun ummata diigama Kaayyoon keenya nuti. kutaa oromiyaa keessa Bira toome gaaddisa biyya Kuweetiin irraa. Innante maa taaptaaf hin goone garuu iyyuu maa taaptaaf hin goone akkana isiniin dhaadhattee hin qaxxaa jedhee osoo hin qaxxaa'in gizee bahu wannummaan isinii dhagayame tokko hin jiru. deemaa dandeetti tamu qabnu zakkee akkamatti nagaa keedaa jirta warrummaan na jala jirtan kunniin yoomiif taatan jedhaaran jira. Abdi abdi murachuun amma abdi kutachuu. jaatama nama dhibba jaala keessan 800 Oza mashee maayika taa'e. Maal inni kun filaa? Wallaahi nyaatamnee oolle rabbumatu nu baasee malee biduun dabilii nu nyaatanii oole. abdii afuriif soddoma taayiming Ayyuu akkana wallahi. taayiming Laal. Faamilii akka mooyatamne. Mooyatamuu hin qabnu. Mooyatamuu hin qabnu gilaafii fudhachuu qabna marsaa itti aanuuf.
Way ijoolleeti yaa way ijoollee. Maaltu deemaa jira sir? Tilla dabili jedhaa dhume malee nu nyaatanii. Wayini galatoon brother. Aduma faateen kan gashaa dhugaa rabbii takka lafar achi butan dhugaa firaashiki. Miskiina wallaa. Bar hoolaa yoo qalma barbaaddu albee irraa abdiidhanii bar. Sa'a akka kanaa dhiitii firaashii makee achi taayimingi naa eegaa gaayis nutti dhiyoo jiru taayiming. Kuma takkaan eenyuun qaxxaata habiibii. Tumaal. Deemii fatii haa qaxxayi. Akan. Eenyuun qaxxaatati kuma takkaan daffar. Ende. Waan Kun biyya amma yoo keessa jiru. barbaachisaa ta'eetiin jedha amma taphadhu kuma takka siyaa kennu dabilii keessatti. Yaa. Meeru gaa'e. Ati kuma takkaan laali eenyuun qaxxaata Galatoon baby. Namoota sila yuutan fooloo naa godhadhaa gaayis. Abdii galatoon. Abduu seefa qaxxayi ati kuma takka takkaan habiibi. I'm queen of TikTok. What I talk about? Itti himi akkanatti. Firendeetuma ishee waam. Abdii fooloo naa Habiibi ati kuwiini si koommanto qabdu keessa kuwiini si koommanto qabdu keessa fakkaana. Kuma takka innaatti akkana qaxxaaneefi. Kuma tokko takka dhugaa rabbii. Yaa rabbii kii ati nan salphisin. Aduu akkana isiniin dhaabatu. Ara David. Top 1 fooloo naa godhadhaa gaayis. Adaraa jalalaa si garaan Top 1 fooloo naa godhadhaa. Beena. Keetu maxxaa bannaataachu. Abdii koo galatoon. Uffadha. Ani wayita kan na ashannafta haadha faate gaafa ani sibira ta'e hoo maaliif na ashannafne nu? Amma ashannafna afaanin cadhisi dabilii irratti akka ashannafnu akka nama fasinna Abta godhaa gaayis horii jirtan. Oromoo dabilii irratti dhabdee gadaa. Makii yarsi. Top 1 fooloo godhadhaa. Anci intalli kun funyaanis hin qabdu. Arrabas hin qabdu. ijoolleetiyya maali barraftanii bar nagawaa hirribuma nagayaa rafaartanii garuu Dalduma jira baay'ee. Akkasuma hirribni irra isin rafaartan silaamiina keessa galtanii taaptaap gootan kun hirribuma sirriiti. Challenge naa dhufu filaaworii gaddisaa. Wallahi akka qaxxaamaa jiru akkanarra akkana nama mul'ataa jira taap godha. Oo saanolee wallaahi taap godha yalla jabaadha. Isbir challenge. Amma ati baate jaari keenii fudhattee mana keessa fiiguun amma gaa. Amma gaa baallii keessa taa'uun. Amma gaa ati baatee barbareera taa'uun. Maamili. Digdama gaayis filaaworii yaa. Ispiichaalenjii banaa Filaaworii gaayis namoonni qabdan daddabaa gaa. Wayii namni filaaworii qaba. Filaaworii digdama. Filaaworii daddabaa gaa. Namni biraa. Kadiidamaa takkitti Namni kennuu tokko laachuu dandeenya. danda'a gaayis. Moyattii kana malee namni hin jiru. Namni biraa laachuu danda'a. Yalla wallagga galatoom. Namoonni filaaworii keessa namni biraa galatoom. Foositti namni filaaworii keessa qabdan. Isbir challenge naa banaa. Isbir challenge. Isbir challenge. Jiitu galatoom. Isbir challenge. Namni dhuftan hundi keessan filaaworii tokko tokko. Foositti galatoom. Namni dhuftan hundi keessan. Anchi yoo iyyi gaachi. Iyyaa fuutanii. Gangona Naante. Baraan barbaadanii. Oyaa. Gangon gaafa daban. Mi'a galatoom. Mi'a galatoom abdii Oromooti barreessee jiru. Meeqatu hafe gaayis kudhantu hafe. Wayinii. Waraana hunda duudee jechuudha. Soddomii Jala jala jira. Kuma takka achi darbanii qaxxaaman tapha kan akka hin qaxxaamne gaayis. Tagazaggazu. Tagazaggazu. Wayii kan jedhe tagazaggazu. Abdii galatoom. Family please. Maal somta? Dabbisa gargaaranii. Ara dabiliidha. Dabiliidha isaan? Ara dabiliidha. Ara dabiliidha. ምንድን ነው የሚገዘገዙት? Wal gargaara. Kana gaayis abdiin haa gargaara. Family time wallahi taa'imii eegaa jiran achi. Ana akkana na shakkisiisaa. Namichi kun harkaan nagayannaan na ajjeese akka nan qaqqaale. Diine kiyya. Ammallee kaayiroo waliin jirra qe'een namaaf rasuula kennaaf hin tolle. Akka nyaatamne. Maali qurxummii tokko tun argadhe alafaat akkamiin godha? Qurxummii tokko tun argadhe. Akkumatti gazaggazee hafe giiftate keessa. Gazagiiftarri. Hundi galatoomni godhatte. Duuta jedhu. Duuta jedhu. Wallahi na dide ooltaa.
amma Positive, speed challenge sanne so Wayne speech challenge kana tunu darbate dhugaa rabbii banne. labeddoo lafarratti of Hamboichaa danda'e Kana barra. timing Timing jedha akka dheengadda Habibaani. Beektaa yoo ta'eetu takka amaaraa sun miliyoona tokko tuqaa wayirra jirti jedhe. Habibaan ammoo 100,000 wayirra jirti. Indarsaalleen tagasaggasuu indarsaalleen kortu. Indarsaalleen katinni suwaadhaan indarsaalleen aaqaallee. Sama family wallahi lazi. Osoo isin kadhate kan Intala miliyoona wayirra jirtu 100,000 teette. Indarsaalleen tagasaggasuu ይሄ ማሸነፍ አለበት። ይሄ ማሸነፍ አለበት። ይሄ ግፉ ፋሚሊ ግፉ Regi Sila ulfa wayii dhiibditeeti moo gifu kajettu ተገዘገ diinaa itti tagasaggasu. Habibi kiyya wallaggaaf jimma arsiin dandeenye am so sorry kutaa lama taataniitiin nu dadhabuu keessaniif gadda guddaa nu dhagayama akka nama Oromoodhaaf gaddu tokko irratti geemiin kun bifa bareedaadhaan 527 fi 239 tti dhumachuun isaa gammachuu goraade. gizee haadha faatee moo'achuudhaaf tattaaffattu ammoo jechuudha haadha faatee dubartiin akka jirullee Okay, Gabri. Oza. Yoo